Assalamualaikum. Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullah. Obboleessa kiyya Mu'aaz qaaliba ilmiitti miti. Geemina hojii taphatta Ustaz Muhammad. Ati dara sarani. Oke habibi kiyya wanni sidaam akka obboleessaatitti akka nama darasoota jaalatu darasoota ni jaaladha. In kakkabajaa garuu immoo dhaggeeffadha. TikTok wallah wanni akka diina rabbii caalaan jiru. Namni diini rabbii hin qabne namni ilmi dhiisee akka kiyyaatitti isaatii 24 hudduu dubartii ilaalaa imaanni isaa hir'ataa deemaa qalbii isaa goggogaa yoo quraana irraa fa'aagatte wallah dhugan siifiman. Dhaggeeffadhu maaliif jennaan hedduu TikTok kanarratti hin deemina wallahi lazim kasaaraadha. Namni diin dhiise namni ilmi dhiisu kasaaraa. Gaafa ammoo karaa ani fakkeenyaaf amma karaa naannarra jijjiiru kun akka rabbiitii fi akka amantaatti illee sirriidhaa miti. Karaan deeme kana nama deemuun fedhu. Wallah amma akka nuuf ilaalutti hin baana beekte akkan yeroo quraana qaqara yeroo quraana nama qaraasu yoo maallaqallee dhabde irra gammachuu qabda. Gaafa diin nama arsiftu wallahi qasam billah. Barbaan nama jaartin biyyaa boo quraana mahanallee qaasu qarayuun jettee na dhabdirraa amma keessaa amma fa'a. Bakka imaanni na goggogee qalbiin na goggogee yaa buleessu. Kanaaf maaltu asirra jira jettanii TikTokiin akka waan asirra jiru akka waan maallaqa asirra jiru wallahi lakin kun isinitti haafu. Miskinummaa teessanii barumsa irratti xiyyeeffadha. Wallah. Ani amma obboleessa keenya tokko as jalaa lima taquluuna maa laa tafaaluunaa je. Ayyaa obboleessa kiyya darasichi kunis na wajjin haa jallatu maaliif himtaa dhaareeti. Obboleessa kiyyaan ofii ittiin dalagu waan hamtuudha hin dhaabbatiniin jechuu kiyyaan. Akkas. Sirriidhaan. Malee karaan irra jiru kun karaa sirriitii miti Sirriidhaan. Adee jiran. Amma arra deemasiisa namni nati jala jiru kun foola si godhaa dhufee yoo giiftii jaganne ati waan akka giiftii ati walii barte mi'aa bakka sitti mi'aa taate amalalleessee sitti ta'e dhiisuu hin dandeessu. Boka deemi ijoolleen barsiisee miti deemu. Hoggate yeroo gargari waa dhabde dhoksu qabda. Kayi TikTok kana gabbii waa saaqaladhu siin jetti qalbiin tun. Wallah. Yaa obboleessa kiyya namni anafaa imaana qaba jeen eegu obboleessa hakeessa Allahu alami ani fi akka mataa kootitti wallah wanni ani himaa jiru karaa kiyya akka hin deemne wallahi lazi adara barnoota kan akka gadi hin deemne anamma fakkeenyaaf ofii karaa irraa maqee garuu immoo ilmaan hin dhalu ilmaan hin horuun ijatiyya yeroo waa hojjedhus jaartiyya biraa fagaadhee intalatiyya biraa fagaadhee achii qabu. Waan hin qabu maallaqa waan hin qabu qabeenya waan hin qabu nin kennaa malee amala kiyya akka hin dhaaljibne hatta yoo viidiyoon mishiin miidiyaallee fayyadamte intalata iyyaaf ilmaan kiyya hin garsiisanii gara barumsaa ergin jaan ofii yoo akkam fedhellee telle maaliif jennaan gaarii miti wallahi obboleessa bar qalbii dhalaan ammanan achi gara galin jaani bar bakka natti hin tolu yoo ishiin achi gara galin hatta geeminaan taphadde jechuudha atammaa ati akkas ta'urraa geemuma kana TikTok kana hedduu hin guddisina. Naa isin jedhe wallahi. Imoo irra isin wayyan. Iddoo majlisaa irra si wayyin. Dhageete yoo rabbiidhaan wal dhabuu feetammoo itti fufi. Garuu immoo milkiin duniyaadhaa as jijjiiru jettee hin deemin kasaaraa malee. Hanga feetoo maallaqa guddaa argattellee barakaa keessa siif hin kaayamu obboleessa kiyya qaalii. Waan inni ofirra dhaabee isaaf jiru jechuudha. Dhageesse asumatti rabbii barakaa keessaa fuudhu. Geema hedduu miidiyaa kana hin hordofinaa barumsa irratti xiyyeeffadha. Haati haati manaa keessan eessa jirti? Isin bira jirti moo choolli bakka? Asuma jirti? Bakka jirti. Maashaallah bareeda. Yeroo isin amma TikTok kana seentanii hangaafii Angga ishee darasaadhaan kaa'eef gaa darasaan naaqara isaa darasicha waan inni fedhu waan inni barbaadu nan godhaafi
ishima san sirriitti naaf qaraasisu. Gin yoo guys nagarte fan dubbattu loltu. Abdeekaa Diras Bireedhaa. Ittani magabdu anogo waa balleessu deemsu ishittanima. Ugana ajendaa uumfedhu ishittanima. Amala qayyallaalini ijiin rabbiin naaqa jilcha yaadu. Tulaalumaanoo. Wallahi dhugaa namni akka isiin jiru mucoo saniin jiru isiidhaafin kudha nama caala hunda caala namoonni hedduun kasirra duulanii jira hedduun kasii arrabsanii jira kasin beeynes maalummaa kan beeynes hedduu jira garuu isin akka haadha manaa keessanii tokko taate sila nama garii taate sadaffaa bultii sadaffaa namni keessa seenee kutteer nama silaa nama dhageessa. Yaa Rabbi jetti Rabbi ittani maa bara. Ya Rabbi ilmoo isa caaltu ilmoo akka Abdallaa ibn Abbaas naa kenni jedhi Rabbi kadhin jaal. Hin beeyta ishii waa hunda beeytu ante. Maashaallah bareedadha. Isin karaa duraan itti jirtan dhiiftanii karaa kana maaliif filattan gaafii? Dhiifama gaafiillee isin gaafachuuf hin dhufne. Maallaqa hin jaalan maallaqa hin dhabe maallaqa guddaa. Miskinummaa mataa naa qore. Amma silaa nama maallaqa wayyaa hanga miliyoona 3-4 takka isinii kennu yookaan hanga miliyoona 5 takka fa'aa isinii kennu argitanii ni dhiiftanii TikTok kana akka duratti isanii deebitanii abaashii fa'aa amma duraan bakka itti isin bare. Aboo abaashii maaltu naangee abboleessa iyyanii naggadadhaa namni maallaqa jaalatu ni naggata. Osoo silaa baankiin silaa amatuma 5 miliyoona 2 3 taate naaf kennite. Amat tokko dhisi ji'a 5 keessatti miliyoona sanii ol dalagee kennaaf ani nama naggadas beeku nama waa hundas beeku waan ta'eef. Bar baankiin isinii kanuu dandeessi baankiin isinii dhiyoo jirtu leetanii man gaafatana baankiin miliyoona 10 isinii kanatti kaartaa manaa isin gaafatti malee. Yaa boleessa yantaa hin fedhu gaa waan boodannarraa fudhatan hin fedhu ani beeku maallaqa habbilee beelalaa maallaqaati. Yoo liqii usee jirraa fudhadhaa kun hojiin asii mataa nama raajite gaafa Rabbi kenniif naan jeen kenna akkam godhe. Amma walumaa galatti wanni kana isin godhe wanni karaa kana isin filachiise maallaquma jechuudha duniyuma maallaquma fedhuudha malee waan biraatiin. Addunyaa tana addunyaa laalun addunyaa mal'uunatu wamaa fihaa illaa aalimun aw muta'allimun aw dhikrullahi addunyaan tun abaaramtu wanni ishee keessa jira hundi abaaramtu. Dunia tana laaltanii karaa yang garin haadhaamsan isinidhaan wallah billahi warra akhiran jala badde na laaltanii asin deemin abboleessu way wallah garuu ammaaf hin jedhamu dhisa magaafaan isinummaan ammaaf amma namtichi gaafa kan nama 99 ajjeesee wanta gaafate san kabiira tokko dhageessanu Jannatuma seenee booddeen isaa namni halaalamu booddee isaati booda rabbi isaa tolchu maallaqa illee yaa jannata isaa saniin bitaa dhagaa boleessa jannatti haa kennu gaa. Rabbi sitti haa kennu wallahi. Bara mana hindi settee misila miliyoonuma 5 rabbi fidee amma kawanti irra galchee. Asitti hin dhaabbadhu hojiin seenaa. Lama mana kan fitadheetan sadii deemee daldala. Amma mana kana miliyoonii namarraa ni fitaa? Dilata illee ta'uu baatu sirraa nama wayyeessa. Amma qorni isaa eegaltana fakkaata reefa ogaa keessatti deemu seelaan tureera. Gabbala kiyya qornisni hulaan tokko bichaan 400,000 wayi. Ulama malee qornisni bichaan kalama dibda maare goota waa meeqa jedhee. Di geemii tanarra amma qarshii hin argitu hagam takkanii galgal tokkotti yoo geemii turte fakkeenyaaf. Geemii irraa qarshii natti argattu hagam takkanii ta'a. Wallahi qarshii 200 400 bara isin kana laaltanii baran kanaan nama raachaa jira. 200 400 wallahi. 200 400 bicha. Maallaqa Itoophiyaa moo? Wallahi. La ilaha illallah. Ustaz rakkoodha. Hanga itti lafaatu. Kanaafuu guyyaa qaatiraa bulee maraachaa jira malee ana osoo waan guddaa argadde. Kanaaf na jala hin dhufinaadha sun hin jedhaa bara wallahi billah.
Aye mee fakkeenyaaf amma namoota silaallatee salmaan bayanuu kas ta'ee akka du'a irraa garagalee halkanii qarshii meeqa dalagataa jiruuf mee dhaabsi tokko maal laamtaaf dhumarratti sirraa hin gabaabsa. Namoota hedduu kana jaamma namoota hedduu. warri Muhammad bayan jaalatan wallahi wa billahi wa qasaman billahi anamma akhirallee addunyaa ani rabbiin akhiratti na milkeessu roosoo duniyaa tana natti cabsee akka qaaruun na godheen fedha. Maaliif jennaani qaaruurraan rabbi duniyaa itti cabsee booni akka malee yaabbuleessu jedha. Khadinaa isaa san nama meeqaatiintu lafaa ol fuudhe beeyta. Allah magan. Wallahi. Allah. Dilbiin isaa gaa nama meeqaatti fudha gaa hin beeyta gaa adiidhaa keessatti. Dhugaadha. Daa maal jee maal jee si quraana keessatti. ولا تنسى نصيبك من مال جن قوتك يا الدنيا كان يرامبتين جن بيتا جا قارون جن بيتا موسى نتيتربه زكاة رباسي Naya. يا بيتا أكو ورد بودي بيننا بيتا بخيل ما تنكبن ورقد ما تنكبن Oh ya malaga. Aku malaga tu betul betul. يا هرتانا كانت متى كبتو يدلا Nah iya. benar. Mata kakak ya Musa kakaknya anak bani tiada dulu aja. Kakaknya dia ya Musa. Akas itu Rabbin ilahan ke arah itu dicin isang gadin dema ertijan. Karun. Dua dia. Anak baca kakaknya akas itu Rabbin karun itu barisan osor nanti alise. Iya. Ya boleh saja. Haya. Hanaf. Ane Rabbi Ramadan gadu male. Kata ya boleh saja. Karta gala kese jira. Karta dunia jalan Quran Nabi dunia wal Quran jiram. Rabbin setia akan udah sekabehnya baraka Rabbi saya akan. Nama Pak, hamba Rabbi bi ibadat jandi so. Nama amanta yang nane gedain kabaja. Nama Ustaz dan anje Rabbi ning kabe ofirada orga. Nama wana nagabati ana boti amanta timidi. Aboti amanta dia madak awaga daranjani. Oga namni rakate ninggar gara. Gawa Rabbi na tujujarum semban. Angkan tentu tumbo ibadah Rabbi tinin tetap. Gawa Rabbi na alaf se. Amalle Quranas berat turman kara. Amma dimma waya manta mare taja wa raisu kana itinsen. Angka Rabbi na tujujarum sit. Yo Rabbi setujaram saya tidak bisa megaru. Wahum datu. Lala dunia jecha ni tepda agar deh. Mal tu kan saya saya berlalu matin jadi gere putih. Osor rabaji jiru jara wajala bukan isai riban nakasih sama orang gurban na berata bukan. Jara wajala dalaga jiru khay malaga sanin nanti. Anda mau ane naga gawa tumpah beta. Wallah. Sadarka tanah ranjiro belasri. Belas. Betul. Namanya mo asis itu kesina orang asis itu anjama asis itu am fede zinjara belas. Gidara shim tot. Kamu mantan asa? Aruma? Gugu ya Osman Rabajuru saat itu kalau dalam masa pokok kayak sendi. Akas jamar amsa ke jalan amsa belas ke Muhammad Bayan. Hedu mi lal komen nama ilalte. Masya Allah tanah bayata. Ilalte oke Hussein ya beda jalan. Ilalte boleh sakit kali. Di sana sendiri media di sana isim tulabun ilmiah. TikTok kan itu di sana. Yo di sana dakwah waraba di jagal kita. Nasida jalala tanalle irrakan nasa ilmi rat yefadda ilmi apa jati takata kafa akan di barat. Wan nama bernoto to video rato jadda. Aja se Ambo kara jalal tani wallahi polo ilal tani yo an kana gone
kanaan nu dhufa jettani wallaahi laziin irra guddaa nuti warra feemasaa kun warra akhiraan jalaa badda yaa boleessa yoo rabbi rahmatan godhe malee wallaahi nama rabbi yoo gartee dhuma rabbi haatimaan nu tolchu yaa boleessa waa meeqa badaa jira waa meeqa tiittu gartee hayyee taa jira waan ta'eef ilmiin lisinaa majlisatti deebi'aa isinin jedhaa rabbi isin haa laaffisu hogga waa barsiiftan illee yoo gara majlisaan deemne lakkuma jettuun imaanni sirraa fuudhamaa deema majlisatti illee bobba'aa akka keenyaan ta'inaatiti ammalaa nama majlisaan ta'in usee waa barsiisu jira wallaahi garaagarummaa nama majlisa dhaqee imoo barsiisuu fi garaagarummaa nama imoo bicharra taa'u laal imaanni isaa 000 kamturra qaba jennaan kaganama majlisa bobbee dhufee qaraasisu san imoo qaraasisu san turre imaanas qabaa ammallee istiqaamallee qabaa sabaatallee qabaa ibaadallee jabeessa akkas majlisa hin dhiisinaas hin jechuu barbaadeeti akkas. Inshallah galatooma asumana hordoftoota laal waan inni isin jaaladhu jecha inni beektan darasoota akkanatti jaaladhu. Dhugaadha nin beeka. Ganaa waan isin jaaladhu jecha isinitti haasee waan ta'eef akkas irraa guddisaa ishiin irraa obti keessa. Dhumarratti hordoftoota keetiin anne egaa naafetti fooloo irraa ni qabna. Mu'ee Habiibiin jama kan hin jiraadhu magaalaa Finfinneeti. Shaggar jechuu. Hordoftoota keetiin fooloo godhaa jeeni waan ajaa'ibaatiin qabadhee dhufaa jira inshallah. Wala garallee har'a dhufuuf hin deema torbee kana keessa. Siin ziyaara. Hundi keessanuu fooloo godhaayyee. Fooloo godhaa hundi keessanuu. Fooloo godhaamee hundi keessanuu. Tara takkaa fooloo godha. Khayirratti wal jajjabeessuun gaariidha. Akkas hayyee bakka asitti haa tolu Habiibi ishee. Ayyee. Nama hedduu fooloo godhaa jira galatooma walfadhaa. Isin jaalannaa maallaqa miliyoona 50 rabbi isin haa kennu. Akka isin akka duraan isinitti deebitanii karaa gaarii irratti deebitan rabbi isin haa taasisu. Wallaahi yoo gaafa viidiyoo teessan duraan isin irratti hidhanii gaafa dura kutubaa Hamilton TV irratti daawaa gootan sanii fi taa'ammaa walitti hidhanii akkasitti oofan hedduu nama hedduutu qalbii cabaa nama hedduutu ustaaz Maamud Bayan ka duratti haammaa jaanii fa'aa wanta godhanii. Isinis akka yamma jettanitti qabeenyi duniyaa kun nu shaakalee tumma jettanii. Dhugaa dubbachuuf nuti duratti irraa kaafnee nama fakkeenya isin godhachaa turre garaa gaafa imoo irratti abaashiidhaan falmitanis gaafa onlaayinii irrattis nama raggaxaa ture. Ilmi illee nama baay'ee beeku garuu haa ta'u malee duniyaan dura akka nama hin goone hin qabdu.